harmee ayyaa hundaan nageessisuuf iyyaa naadir maddaan jetti almandiyaa hagumaachuu namuu waan dandayaa lubbuu wareega kennee atitiyaa. Jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 24 bara 2021tti akka waboo tennisaniif waamicha uummata Oromoo maraaf godhee ture. Waamicha san keessatti namni dhuunfaan fedhe akka dhuunfaatti dhufee as dabalamee waboo deeggaruu akka qabuu fi akka gareetti warri jiru immoo as dabalamuu yookiin immoo karaa dambaliitiin maqaa garee isaaniitiin akka dabarsuu danda'u ibsee ture. Yeroo jalqabaaf waamicha kana kan owwaate konyaa Jabuutii Jabaa Leencaa ture. Konyaan Jabaa Leencaa sadaasa 19 bara 2021tti guyyaa Jumaataa galgala Jabuutii magaalaa Sheek Muuseetti walgahii hawaasaa yookiin koonsartii tinnisa waraana bilisummaa Oromoo godhatee ture. Hawaasni Oromoo naannawa saniif uffata aadaan faayamanii bifa nama gammachiisuun argamanii turan. Dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne hunduu koonsartii tinnisa waraana bilisummaa Oromoo kanaaf of qopheessanii dhaqanii turan. Namuu of qopheessee dhaqee waan qaburraa guduunfaa hiikkatee waraana bilisummaa Oromoo tinnisee ture. Ittis milkaa'anii maallaqa biyya Jabuutii farankaa 300,000 fi 21,000 waraana bilisummaa Oromootiif arjoomanii turan. Koonsartii kanarratti hogganni olaanaan ABO waboo Jaal Gammachuu Abbooyyee hawaasaaf haasaa bilbilaan taasisanii turan. Uummanni keenyas haasaa isaaniitti gammaduun abdii guddaa horataniiru. Gara fuulduraas hanga bilisummaatti waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf murteeffataniiru. Egaa waboof deeggarsa sassaabanii booda koreen Jabaa Leencaa jaarmiyaa dambalii damee Jabuutii jiruutii wal qunnamuun marii godhataniiru. Marii kanarrattis bifa gaariin wal hubatanii karaa jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo maallaqni akka waboo qaqqabu murteessaniiru. Hogganaa jaarmiyaa dambalii damee Jabuutiirraan maallaqni isaan gumaachanis gara biyya Saa'ud Arabiyaa ergamee ture. Maallaqni sunis Riyaala Saa'udii 7,155 taha. Kuni amma abbaa dinagdee jaarmiyaa dambalii waliigalaa bira gahee jira. Maallaqni kunis maqaa Jabaa Leencaa konyaa Jabuutiitiin ergama jechuudha. Yeroo gabaabaattis ergamee waboo bira ni gaha. Gaafa waraana bilisummaa Oromoo bira gahee ragaan isaas dhufee hawaasaaf ni dhihaata. Koreen Jabaa Leencaa konyaa Jabuutii akkasumas miseessonni hundi jabaadhaa isiniin jenna. Quncee wal gargaartee arba hiiti. Akkuma jedhamu bakka jirruu tokko taanee waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf dirqama keenya. Oromoonni garee adda addaa qabdanis fakkeenya Jabaa Leencaa irraa fudhattanii akka gara jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo dhuftan ammas irra deebiidhaan waamicha isiniif goona. Injifannoo uummata Oromoof.